Oduu arraaf qabadee addansitti oduu wajjin Munawwar Ahmadi. Mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Taanzaaniyaatti gaggeeffame keessatti dhimmoonni jajjaboon mariif dhiyaatan keessaa mootummaa waloo yookaan mootummaa ce'umsaa hundeessuu akka ta'e maddeen oduu gabaasanitti jiran. Mariin nageenyaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffame irratti falmii fi gaaffileen garaagaraa dhiyaatanii akka turan gabaafamee jira. Mariin nagaa kun Taanzaaniyaa odoola Zanzibar qarqara garba Hindii riizoortii Emerlaandii keessatti guyyoota 9 gaggeeffamaa kan ture yeroo ta'u walii galteerra gahamuu baatus wal hubannaan xumuramuu qaamoleen lamaanuu himaniiti jiran. Dhimmoota jajjaboo marii kanarratti dhiyaatan keessaa tokko mootummaa waloo yookaan ce'umsaa hundeessuu akka ta'e BBC'n odeeffachuu himee jira. Oboon rakkoo Oromiyaa keessaa furuuf paartilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an kanneen akka ABO, KFO fi paartii badhaadhinaa dabalatee kaanis gaafatamaa fudhachuun mootummaa waloo yookaan mootummaa ce'umsaa hundeessuun qooda fudhachuu akka qaban kan himame yeroo ta'u, marii marsaa jalqabaa kanarrattis yaada kanarratti falmii fi mariin qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa turuu fi gara yaada kanaa irratti marii marsaa jalqabaa kanaan wal hubannaan xumurarra gahuun gabaafamee jira. Dabalataanis araada kun caasaa waraana bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran hunda waliin ta'uu qaba yaadni jedhus kan dhiyaate yeroo ta'u, kun maraamartoo waraanaa keessaa bahuuf kan gargaaru ta'uu himuun kanaaf ammoo wal amantaan akka jiraatu paartileen Oromiyaa keessa socho'an mootummaa waloo hundeessuu fi filannoo bilisaa fi qabeessa ta'e irratti deemuu qabu yaada jedhu kaasuun dhagahamee jira. Mootummaan ammoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo meeshaa isaanii hiikachuun gara qabsoo nagayaatti akka makaman gaafachaa turuun ni yaadatama. Qaamoleen lama marii kana booda ibsa kophaa isaanii baasaniin marsaa jalqabaan wal hubannaa gaariin jiraachuu himuun gara fuuldurattis marii nagaa itti fufuu akka qabu waliigalteerra gahuu ibsaniiti jiran. Qaamoleen lamaan marii dabalataa akka isaan barbaachisu waliigalteerra gahuu haa ibsan malee yoomii fi eessatti gaggeeffama kan jiru irratti hanga ammatti wanni ibsameen jiru. Mootummaan qajeelfama heera biyyattii eeguun marii nagaa kanaaf qophii ta'uu himuun waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo nageenya Oromiyaa keessaaf furmaata waaraa kennuuf furmaanni siyaasaa argamuu akka qabu ibsee marii nagaa itti aanuufis qophii ta'uu himee jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa namoonni jaha bakka bu'anii maricharatti kan hirmaatan yeroo ta'u, Ambaasaaddarri Reedwaan Huseenii fi Ministeerri Haqaa Dr. Gideon Ximaaxiyoos kanneen maricharatti argaman keessaa. Gama waraana bilisummaa Oromooti ammoo jalqaba bakka bu'oota jaha marii kanarratti hirmaachuun kan himamee ture yeroo ta'u, isaan keessaa hayyuu seenaa Ameerikaa Yuunivarsiitii Joorjiyaatti barsiisaa Piroofeesar Mohammad Hassan gorsaa olaanaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa afaan keessatti ni argamu. Boodarraa ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa loltoonni lama bakka bu'uun maricharratti argamuu isaanii BBC maddeen isaa wabeeffachuun gabaase. Marii nageenya waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Taanzaaniyaatti gaggeeffame kana ilaalchisuun namoonni siyaasaa gurguddoon biyya keessaa fi alaa wal hubannaa marsaa jalqabaa kana jajjabeessaniiti jiran. Dhaabbanni Amnesty International fi CPJ'n Itoophiyaa keessatti walabummaa miidiyaa dhiibbaa hamaa jala jira jedhan. Bara 2022 qofa keessa gaazexeessitoonni 29 hidhamuu eeruun Itoophiyaan walabummaa miidiyaa sarbaa jiraachuu Amnesty International ibsee jira. Amnesty International ibsa caamsa 3 bara 2023 dhaabbata miidiyaa kibba Afrikaa wajjin ta'uun guyyaa walabummaa miidiyaa idil addunyaa sababeeffachuun baaseen qondaaltonni lixaa fi kibba Afrikaa gaazexeessitoonni gabaasa malaammaltummaa fi sarbamiinsa mirgaa namoomaa akka hin hojjenne gochuun haleellaa cimsanii itti fufanii jiru je. Akka ibsa kanatti sodaachisa haleellaa himannaa fi rakkina adda addaa gaazexeessota irraan gahaati jira. Qondaalonni naannoo Tigraay gaazexeessota 5 nyaaphaa wajjin tumsitan jechuun yakkee hidhuusaallee addeesseeti jira. Dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu Reporter Without Border ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti haleellaan gaazexeessota irratti godhamu bara 2022 wal bira yoo qabame kan bara 2023 dabalee jira. Dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Ebla 14 bara 2023 ibsa baaseen hokkara dhiyeenya kan Itoophiyaa keessatti ka'ee ture wal qabate yoo xiqqaate gaazexeessonni 8 tibbana hidhamaniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota garee dhoksaadhaan heera biyyattii diiguuf hojjetan wajjin hidhata qaban jedhuun to'annaa jala oolchuun tibbana beeksiseeti ture. Aangoonni lixaa fi kibba Afrikaatti argaman gaazexeessota miidhurraa akka of qusatan ibsi Amnesty International kun waamicha taasiseeti jira. Waggoota 10 dura Itoophiyaan gaazexeessota hidhuu fi walabummaa miidiyaa daangessuun balaaleffatamaa turte. Haalli kun geeddaramuun gaazexeessonni hidhamanii turan hiikamuun bu'aalee hedduun miidiyaalee hedduun gabaarra oolanii turan. Haa ta'u malee erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangoo dhufanii booda abdiin gama walabummaa pireesiin uumamee ture irratti rakkoon mudataa jiraachuu kanneen mirga gaazexeessotaaf falmanii fi waldaaleen gaazexeessotaa ni himu. Jaarmiyaan idil addunyaa mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n ibsa dhiyeenya kana baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaa bitoota 25 hanga Ebla 5 bara 2015
5 guyyoota 11 keessatti Finfinneetti gaazexeessota 6 naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti immoo gaazexeessonni 2 hidhamuu himee jira. Itoophiyaatti wayita mormiin dhalatuu fi muddamni siyaasaa hammaatutti tajaajila intarneetii addaan kutuu fi gaazexeessota hidhuu fi doorsisuun yeroo garagaraatti ni raawwatama. Dhaabbanni CPJs yeroo rakkina akkasii mudatutti gaazexeessitoonni seeraan ala hidhamuu akka dhaabbatuu fi haleellawwan qaamoleen nageenyaa gaazexeessota irraan gahan jedhus akka qoratu mootummaa gaafatee jira. Mootummaan Jabuutii erga tibbana dura lammiilee Itoophiyaa hayyama malee jiraatan qulqulleessuu baasee kaasee lammiileen Itoophiyaa Jabuutii keessa jiraatan miidhaa olaanaaf saaxilamaniiti jiran. Ajaja mootummaa Jabuutiin alattis hawaasni biyyattii lammiilee Itoophiyaa irratti ajjeechaa, reebichaa fi saamicha kan kana fakkaatan raawwachaa jiraachuun ni beekama. Akka maddii oduu Ogaaden Freedom gabaasetti mootummaan Jabuutii lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman biyya ari'ateeti jira. Namoonni biyyatti ari'aman irra caalan isaanii dargaggoota Jabuutii keessatti dhalatan yeroo ta'an afaan isaan dubbachuu danda'an afaan Somaalee fi afaan Faransaay qofa akka ta'ellee gabaase. Maatiin dargaggoota kanneen bara 1988 booda seeraan ala Jabuutii kan seenan yeroo ta'u gariin isaanii du'anii gariin isaanii eessa buuteen isaanii hin beekamne je. Dargaggoonni kunneen xalayaa eenyummaa waan hin arganneef carraa mana barumsaa dhaquu hin qaban kanaaf barreessus ta'ee dubbisuu akka hin dandeenyellee hime. Mootummaan Itoophiyaa waan Itoophiyummaa isaanii agarsiisu waan hin qabneef biyya seenuu dhoorkullee maddii oduu kun gabaasee jira. Dargaggoonni 10,000 lakkaa'aman gara daangaa Itoophiyaa kan fidaman ta'us poolisoonni Jabuutii eegdota daangaa Itoophiyaa irra jiran akka irraa fudhatan gaafatanii turuu gabaase. Kan nama dhibu ammoo dargaggoonni kunneen Itoophiyaas ta'ee jireenya eessaa akka jalqaban hin beekanii je. Waggaa waggaan lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman karaa seeraan alaatiin Jabuutii seenuun garii achumaan biyya keessa kan turan yeroo ta'u garii ammoo gara biyya Yaman qaxxaamuru. Yeroo ammaa kana mootummoonni Jabuutii fi Itoophiyaa dargaggoota 10,000 lakkaa'aman kan Jabuutii keessatti dhalatanii gara Itoophiyaatti geeffamaa jiran irratti falmii gaggeessaa akka jirantu himamee jira. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoota achitti dhalatanii guddatan kanaaf Jabuutiin hayyama jireenyaa akka kennitu gaafachuu yaalaa akka jirtutti dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin godaantota Itoophiyaa Jabuutii jiran deebisuuf hojjetamaa jiraachuu ibse. Gabaasni miidiyaalee Itoophiyaa kaleessa caamsaa 3 bara 2023 baasee akka mul'isutti Jabuutitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Birhaanuu Tsaggaayeen godaantota Itoophiyaa Jabuutii jiran deebisuuf hojjetamaa jiraachuu hime. Ambaasaadarichi godaantota Itoophiyaa jiddugala tursiisa godaantota nagaa jiran erga daawwatanii booda kana kan jedhan. Dabaluunis qondaalli Itoophiyaa kun haala qabiinsa godaantota irratti ajajaa jiddugala mana hidhaa nagad Leetinaal Koonoleel Omar Yusuf waliin mari'achuun leebse. Kanas ta'ee san lammiileen Itoophiyaa erga torbee kanaatti humnoota nageenyaa fi hawaasa biyyattiitiin kanneen ajjeefamanii fi madaan baay'eedha. Biyyi xiqqoon ollaa Itoophiyaa taate Jabuutiin lammiilee Itoophiyaa sababa garaagaraatiin biyya ishee seenan qabdee gara Itoophiyaatti deebisaa turuun ni beekama. Inni ammaa kun garuu isa durirraa adda ta'uu lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessatti rakkachaa jiran ni himu. Oduu keenya xumuraatiin jeneraalonni Suudaan wal waraanaa jiran osoo hin jaalanne waraana dhaabuu akka qaban dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiise. Hoogganaa olaanaan deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartin Giriinfiilds gareewwan Suudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaanuu waraanicha itti fufuuf waan fedhii qabaniif biyyattii keessatti lola dhaabuun rakkisaadha jedhe. Maartin Giriinfiilds kana kan dubbatan erga qarqara galaanaa diimatti buufata Suudaan daawwataniin booda turtii BBC waliin taasisanii ture. Suudaanitti hoogganaa humna waraana biyyattii kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan fi ajajaa humna addaa Rapid Support Forces Jeneraal Muhammad Hamdan Dagalo jidduutti waraanni erga eegalee torbaanota 3 guutee jira. Maartin itti dabaluudhaan jeneraalonni waraanaa aangoo qabachuuf biyyattii keessatti wal waraanaa jiran waliin fuulduratti wal arganii dhimma deeggarsa namummaa ariifachiisaa irratti dhiyaatu mari'achuuf akka jiran gaafachuu himee jira. Gareewwan lamaan wal waraanaa jiran lamaanuu dubbifamuun seerawwan namummaatiif akka dhimaman kan himan yeroo ta'u garuu ammoo waraanicha dhaabuuf fedhii kan qaban hin fakkaatu jedhe. Suudaan keessatti bara 2019 Umar Hassan al-Bashir aangorraa kaafamu wajjin wal qabatee biyyattiin hanga ammatti nagaan arganne. Mootummaan siviilii biyyattiif akka hundeeffamu waadaan galames lafa osoo hin qabatin wal waraansatti galamee jira. Erga Jadabreti as magaalaan guddoon biyyattii Kaartum dirree waraanaa taatee jirti. Jeneraalonni lamaan aangorratti wal dhabuun magaalaa guddoo biyyattii Kaartum dabalatee magaalota biyyattii adda addaa keessatti walitti bu'iinsa guddaa kaasuun lubbuu namootaa dabarsuu fi qabeenya guddaa barbadeessuu irratti argaman. Pireezidaantii duraanii Umar Hassan al-Bashir aangorraa kaasuun aangoo harkatti kan galfate bulchiinsi siviilii biyyattii osoo hin turin aangorraa kaafamuun yeroo ammaatis raafama hamaa keessatti kufteeti jirti. Oduun har'aaf qabanne hanganumaan akka wajjin ture mana waraamati ogeessi kaameraaf teenika abdii jamaalees nafaana ture qophiilee biraatiin wal garraa nagaan jiraadha.